Jawaar Mohaammed dhuguma akkaawuntii haarawaa banachuun sa'a sadii keessatti miliyoona galeemoo akkaawuntii duraanii namarraa fudhate yookiin bitate. Egaa oduun haaroon halkan edaa ba'ee Jawaar Mohaammed sa'a sadii keessatti hordoftoota miliyoona horate kan jirudha. Haa ta'u malee qorannoo faarsee bultoonni irratti gaggeessaniin akkaawuntiin Jawaar Mohaammed kan ammaa osoo hin taane kan duraanii akka ta'e irra ga'uu dubbatamaa jira. Maaltu akkaawuntii Jawaar Mohaammed akka inni kan duraanii ta'e beeksise kan jiru keessa mee waliin jala buunee ilaallu. Jalqaba irratti akkaawuntiin Jawaar Mohaammed haarawaa akka hin taane kan isa beeksise keessaa tokko laayikiidha. Laayikiin waliigala fuula TikTok Jawaar irratti argamtu miliyoona 8.8dha. Garuu inni viidiyoo lama qofa jala gallakkise. Viidiyoon isaa takka 300,000 irra yoo jiraatu takka 100,000 fi wayirra jirti. Jechuun laayikii viidiyoo lamaan kanaa yoo walitti daballe miliyoona takka hin geessu jechuudha. Kanaaf akkaawuntiin kun yoo haarawaa ta'e laayikiin miliyoona 8.8 jettu eessaa dhufte kan jiru akka akkaawuntiin kun kan duraanii ta'e argisiisa. Egaa kun qorannoo faarsee bultoonni irratti gaggeessuun oduu sa'a sadii keessatti miliyoona takka galee jiru kan kijibsiisedha. Gama biraatiin garuu Jawaar Mohaammed Abiyyiin yoo wal dorgomsiisne Abiyyi Ahmad waggootaaf asirra kan jiru 400 fi wayirra kan jiru yoo ta'u Jawaar Mohaammed ammoo sa'aatii 24 osoo hin geenyetti 400 ol argatee jira. Akkaawuntiin kun akka faarsee bultoonni qorannoo gaggeessuun amanetti yeroo inni viidiyoo irra gallakkisu 900 irra akka jiru dubbatan. Ta'ullee garuu 900 irraa gara miliyoona takka tuqaa sadiitti dhufee jira. Kana jechuun Jawaar Mohaammed sa'aatii 24 osoo hin guutin 400 argatee jira jechuudha. Kana jechuun Abiyyi waggootaan asirra jiruun wal qixxaatee jira jechuudha. Kanaaf yoo dhugaa dubbanne Jawaar Mohaammed ammallee onnee uummataa keessa jiraachuu fi ijji uummataa Jawaar Mohaammed irraa akka jirtuutu hubatama. Kanaaf isin asirratti maal jettan? Yaada keessan koomentii jala kaa'a. Burqaa Yusuf sagalee sabaa. Yusuf sagalee sabaa. Yusuf sagalee sabaa. Burqaa Yusuf.